Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyii ani immoo Salomoon Namarraati. Guyyaa irraa kana ogeeyyoota Oromoo nama lama qabaddeetiin jira of keessaa qabanii isaanis Prof. Asaffaa Jaallataa hundi keessan ni beektu wal barsiisuun nan barbaachisu. Akkasumas Dr. Gulumaa Gammadaa ni beektanii asiin duras dhiyaataniiru qophii kanarratti qophii garaagaraa keessatti isin argitu. Namni isaa wallaalee jira jedhee yaadu kanaaf waa'ee isaanii immoo iyyuu gowwaa nama keessaa nagalaka kanaaf nu wajjin turan jedha. Egaa qabxiin har'a waliin qabannee jiraannu kun haala Oromoo keessatti ta'aa jiru. Haalli naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jiru keessaayyuu biyya alaas dabalatee baay'ee addisaaf haala biraatti ce'aa jira. Waa'ee kanarratti ogeessota Oromoo kanaa wajjin waliin mari'achuudhaaf dhiyaannee jirra. Kanaaf isaan keessaa tokko qabxiin irratti haasofnu amma barattoonni Oromoo yuunivarsiitota garaagarii Oromiyaa keessaa dabalatee naannoo Amaaraatii dabalatee ari'amaniitu jiru. Isaan kana akkam gochuutu wayyaa rakkinarra guddaa akka isaan jiran agarsiisa. Finfinnee keessaa manni lafi nyaatiin jiru, lafi bulan hin jiru. Qabeenya warri isaanii qabeenya hin qabanii keessaayyuu baay'een isaanii naannoo amma warri isaanii komaandii poostii jala jiranidha. Isaan kana akkam gochuun maal goone isa jedhudha. Kun rakkina guddaa ta'ee argamachaa naannoo Oromootiin. Akkasumas immoo Oromoo baay'een keessaayyuu dhiya Oromiyaati. Barni kan baqatee gara Sudaanitti, gara Benishaangul Gumuz fa'itti, gara Gaambeellaatti baqatee mana isaarraa buqqa'ee rakkina guddaa keessa jira. Isaan kana maal gochuu qaba kan jedhu irratti yaada ol ilaalla. Akkasumas immoo callisuun Oromoon baay'een biyya keessaallee rakkinni iddoo garaagariitti mormiin ka'aa garuu mootummaan dhiibbaa garaagarii hidhaa ajjeechaa yookiin balleessuutti jira. Warri biyya alaa immoo firiidemii qabna jedhan immoo kan isaan callisanii jiran baay'een isaanii kun maali isa jedhu artistoota Oromoo tokko dabalatee beektota Oromoo tokkos dabalatee kun akkam maal gochuu wayya jedhu waliin mari'annaa. Haalli duulli Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru keessumaa karaa paartii siyaasaa amma geggeessaa jiru Dr. Abiyyiitiin ilaalchisee duulli gara dhiya Oromiyaatti Gujii, Boorana, Walloo naannoo Amboo kana keessa ukkaamsaa garaagariin jabaataa jira. Isaan kun xiyyeeffannaan isaa dhuguma maali? Dhuguma rakkina siyaasaati moo sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf moo egeree Oromoo cabsuudhaaf kan akeekkate fakkaata kan jedhanii haasa'an jiru. Isaan kanarratti siyaada ol jijjiirrachaadha. Nu wajjin tura. Bakka nagaan dhuftanii lamaanuu keessaniyyuu. Sunis bakka nagaa taatanii nu affeerra. Bakka nagaa taatanii galatooma carraa kana nu laachuu keessaniif. Ameen. Isinis galatooma. Mee Profeesar Asaffaa irraan eegala. Profeesar Asaffaa akkuma nama dubbadhee barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa ta'es naannoo Oromoo keessaayyuu naannoo Oromoo keessaa Jimmaatii, Haroomaayyaa, Yuunivarsiitii Bulee Horaa yookiin Mattuu fi naannoo Amaaraa keessaas immoo iddoo garaagariitti Oromoon baay'een ari'amanii almost 300 ol kan ari'aman yuunivarsiitii keessa kan ari'amanii. Ijoolleen kun gaaffii rakkinni uummata keenya irra gahaa jiru miidhaa ajjeechaan dhaabbatu jedhu yaada isaanii dhiyeessan malee lola hin kaafne waan tokko hin goone. Gaaffii kaasuurraa kan ka'e mana barnootaa isaanii ari'amanii egereen isaanii akka badu ta'eetu jira. Kan isaanii qofatu hin ta'in egereen kan inni badu ijoolleen maatiin isaanii hiyyeessaa qotee bulaadha. Warri kaanii rakkatanii barsiisanii yeroo asiin ga'anii gaaf tokko naa dabarsa mucaan koo jedhanii yeroo isaan yaadan maatii isaaniillee jireenya isaanii balleessuu, obbolaa isaanii balleessuudha kan inni agarsiisu. Amma immoo ijoolleen kun rakkinarra jiru ofuma isaaniitiis waan ittiin jiraatan hin jiru. Finfinnee keessa naannoo Finfinnee keessaa bakki bultii bakki nyaataa hin jiru. Warra isaaniillee karaan ittiin qunnaman hin jiru. Akkuma isin beektan keessaayyuu ijoolleen gara dhiya Oromiyaatti baalee neetwoorkiin hin jiru wanta garaagariitu jira. Mee haala kanarratti maal jettu mee jenna? Dhugaadhumatti wanti kun wanta cimaa uummata Oromoo irratti aggaammate ijoollee fakkaatee yoo argu malee ijoolleen kun gaaffii lama kaafte. Tokko ijoolleen Oromoo biyya Amaaraa keessa jiranii hin miidhamin maaliifitu mootummaan ijoollee kana gargaaru? Attamitti ijoollee kana mootummaan Amaaraa fi mootummaan federaalaa walii galee fi barattoota Amaaraa warra shororkeessitoota Amaaraa keessa jiran ijoollee mana keessatti oltumanii ajjeesanii ala bahuuf galuu dhowwanii akka isaan uffata uffanne akka isaan nagaan arganne akka isaan hin baranne akka isaan biyya dhaloota isaaniitti hin deebine godhanii lubbuu hawaa keessaa baasan ijoolleen kun ijoolleen keenya obbolaan keenya rakkachaa jirti jedhan.
Lammaffaa immoo biyya Oromiyaa keessatti biyya Wallaggaa fi Gujii fi Booranaa lixa Shawaa iddoo adda addaa irratti komaandi poostiin irra taa'ee uummata Oromoo shirarkeessaa jira. Kun ta'uun irra hin jiru jedhanii gaaffii gaafatan kun gaaffii mirgaati. Biyya tokko keessatti mootummaan tokko waan tokko hawdamu namooti gadi ba'anii kun sirrii miti qajeeluu qabatanii gaafachuun gaaffii sirraati. Gaaffii mirgaati. Mootummaan kun gaaffii mirgaa maa gaafattu jedheetu ijoollee kana keessumaayyuu immoo ijoollee iddoo tokko irratti xiyyeeffate ijoollee gara Wallaggaa dhuftu irratti xiyyeeffate. Dubbiin kun ijoollee kana fakkaachuu danda'a. Garuu innaa contextualize goone dubbiin kun far reaching implication. Maal jechuudha? Karaa mee akka implication isa kana ilaaluudhaaf waan Abiyyi dubbatu waan mootummaan Abiyyi kee jiran waan isaan dubbatan mee ilaalla. Tokkoffaa mootummaan Abiyyi akkuma sila jedhee mootummaa niyoo naftanyaa mootummaa Amaarrii keessatti deebi'ee cimee of ijaaree uummata Oromoo irratti aangoo qabaatu gochuudhaaf. Lammaffaa Oromoo gandatti caccabsee maa ishee tribe jedhan tribeetti caccabsee akka Oromoon uummata hin taane. Neeshinii yookiis immoo uummata tokko kan ta'e akka inni hin taane gochuudhaaf akkuma durii poolisii dur Haile Sillaaseen Mangistuu Sillaasee deemsaa ture. Oromoo baqsinee gara Amaaraatti baqsinee afaan Amaaranyaa barsiifnee aadaa Amaaranyaa barsiifnee Oromummaa fi uummata Oromoo kan jedhu akka badu. Kun maali akeeki kana maali? Gara fuulduraatti Itoophiyaan Oromoo irratti owwaalcha Oromoo irratti Itoophiyaan ijaaramtee uummati Oromoo biyyi Oromoo jedhu kun badee isaan ajandaa kana qabatanii deemu. Ijoolleen kun egaa akkuma beektan yeroo hundaa dargaggeessi mana kolleejjii kan jiranii dafee galaaf dubbiin ijoolleen dubbiin kun galee fi dubbii gabaabaa lamatu gaafatan. Tokkoffaa ijoolleen akkuma sirra jedhe ijoolleen kun hin ajjeefamin. Abbootii keenya irratti command poostii yookiis immoo militarii bulchina militarii bulchina wattaadaraa irratti hin ijaarinaa jedhanii falman. Kana dafee gochuudhaaf kana dafee balleessuudhaafitu ijoollee kana akka isaan jiran isaan ilaalee Oromoo warri kaanis akka jiru gochuudhaaf rukuttaa hamaa rukutaa jira. Rukuttaa shororkeessummaa, rukuttaa sanyii balleessuu, rukuttaa wallaansoo Oromoo akka Oromoon ol hin kaane gochuudhaafitu irratti aggaammatee jira. Namooti baay'een ta'anii ilaalan amma ijoollee naannoo tokko jedhanii irratti ilaaluu danda'u. Garuu dhumisaa uummata Oromoo hundumaa, hawaasa Oromoo hundumaa, Oromiyaa balleessuu, horii Oromoo lafa Oromoo fudhanii namaa hiruu akkuma gurgurataa jiru. Eega mootummaan kun aangootti dhufe poolisii madur mootummaan Tigreedhaan hoogganamu hojjechaa ture lafa Oromoo gurgurachaa jiran. Chabachabaa jiran iddoo hundumaati. Albuudaa Oromoo gurgurachaa jiran. Warqee Oromoo gurgurachaa jiran. Waan lafa jiru hundumaa gurgurachaa jiran. Waan hundumaa gurgurachaa jiran. Kana godhanii mootummaa isaanii cimfatanii mootummaa Habashaa cimsee namichi kun gara fuulduraatti adeema waan ta'eef ijoolleen Oromoo warra sabboonummaa waan calaqqisaniif aadaa Oromoo afaan Oromoo waan calaqqisaniif kana rukutee balleessee gara fuulduraatti ajandaa baay'ee qabuuf waan taamaatti deemuu danda'a. Uummati Oromoo amma taa'ee ilaaluu danda'a. Yeroo tokko yeroo faashistiin biyya Jarmaniitti nama fitte maal jedhe namchi tokko beektaa? Gaafa duraa jiwushii dhufanidhaan cal jennee ilaalledhaan booddee kooministiif dhufanidhaan cal jennee ilaalledhaan booddee nama hundumaaf dhufanidhaan dhumarratti hundi keenya iyyuu rakkoo guddaa nurra ga'ee badiisa turutti dhufa jedhee namni ka'ee lafa jiruuti rakkoo guddaa faashizimii akka waan amma deemaa jirus kanuma fakkaataa ijoollee naannoo tokko irratti calqabu malee of course kana caalaa deema. Isa caalaa immoo Oromoo ijoollee Oromoo warra biyya Amaaraa keessatti miidhaman rukutaman mootummaan kun cal jedhee ilaalee utuu waan tokko hin dubbatin
Utuu waan ta'u gad ba'ee namichi Abiy jedhamu kumaan dubbatin. Amma immoo yeroo Amaaraatu hatame ijoollee Amaaraatu Wallaga Dambidollootti hatame jedhanii hatamuun isaa waan hin beekamin. Halkanii guyyaa gisee isaa bocan. TV irratti ba'anii isaa bocan dhageenya ijoollee 17 moo 20 meeqa jedhu. Xinnoo tokko jarri kun maali Amaara taananitu gatiin isaanii ol ka'ee kan isaanii bocu. Kan Oromoo kun meeqallee yoo miidhame namni dubbatuuf hin jiru. Maaliif Oromoon mootummaan qabu mootummaan Ethiopia mootummaa Oromoo miti. Oromoodhaan mootummaa keessan jedhamanii mootummaa diinaa wattaadarri isaa mootummaa diinaa kan uummata Oromoo irratti aggaammate Oromoo balleessuuf waan aggaammateefitu wanti kun ta'aa jira. Haasa'amee dhumuu hin danda'u kun dubbii kun dheeraadha beektaa xiinxala guddaa gaafata. Nama baay'eef illee kun akka gaariitti hin galin jira garuu wanti kun galee fi uummata Oromoo wanta kanaaf yoo furmaata hin barbaanne wanta guddaa keessatti kufuuf deemaa kan jedhu qaba yaada. Tole galatooma Profeesar Asaffaa Dr. Gulumaatti deemaa. Dr. Gulumaa isa barnoota ijoollee barattoota kanarratti ilaalaati itti dabaluu dandeessu. Amma Oromoon naannoo garaagariitti immoo buqqa'ee jira. Keessaayyuu Oromiyaa keessa naannoo Gidaamii keessaa buqqa'anii warri kaan gara Sudaanitti ce'anii jiranii warri kaan gara Gaambeellaa keessatti buqqa'anii deemaa jiranii. Beneeshaangul gara Gumuz fa'i keessatti kan baqatan baay'eetu jira. Sudaanittis kan ce'an jiru yookiin bakka garaagariitti kan buqqa'an jiru jira. Buqqa'inni kun dhiibbaa guddaadha kan inni Oromoo irratti qabu. Kun yeroo ilaaltanii adeemsi barattoota buqqisuu, uummata buqqisuu, waa isaan ittiin jiraatan bakka isaan jiraatan konfidensii harkaa dhabsiisuun ilaalchi isaanii kun mee akkamitti ilaaltu dhiibbaa ammanaa kana mootummaan uummata kanarraan ga'uun akkamitti ilaaltume? Tole, galatoomii jalqaba waa'ee isa barattoota sanarratti xinnoo waa dabaluun barbaada waan Profeesar Asaffaan jedhee irratti waan dabala. Achi immoo akkuma itti gaafatte waa'ee namoota buqqa'anii rakkina nama babal'achaa jiru kanan irratti waan dubbadha. Akkanatti fakkaatutti dubbiin kun hundinuu walitti hidhamanii jiru. Barattoonni lafa barumsaa isaaniitti akka inni itti jalqaba babal'achaa dhufe kuni kan keessumaa kan barattoota jalqaba lafa barumsa isaan jiranitti keessumaa biyya naannoo Amaaraatti ijoolleen Oromoo ta'an rakkinni irra ga'ee walitti bu'iinsaan ijoolleen miidhamanii warri kaan immoo barumsa isaanii nagaadhaan itti fufuu dadhabani. Dubbiin kun yeroo dhalatu wanta baay'eetu ka'e. Nuti illee warri bakkee jirru dubbiin kun babal'achaa deemeenaan gaaga'ama guddaa fidaa mootummaan yeroodhaan dubbii kana ilaalee tasgabbeessuu qaba. Seriously fudhatee dubbii kana ilaaluu qaba kan jedhu ture yaadni namni baay'een kakaasan. Garuu mootummaan waan tokko fudhachuudhaaf fi dubbachuudhaaf illee badaa hin dhimmine akka waan guddaatti fudhatee hin ilaalle yeroo sana. Achii dabalee itti babal'atee yeroo jedhu ajjeechaan ijoollee illee miidhamuun isaanii mana barumsa isaanii irraa illee itti fufuu dadhabuun isaanii ittuma babal'achaa deemee ijoolleen baay'ee jechuutti ka'anii deebiin mootummaadhaa warri kaan illee maaf kun ta'a jedhanii barattoonni iddoo kaanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran illee ka'anii yeroo isaan gaggaafatanii deebiin mootummaadha kan inni ta'e ijoollee barattoota baay'ee mana barumsaatii baasuu ari'uudha. Akka iddoo baay'eetti dubbatamee jiru mootummaanis immoo kana malee jiru akka 35 mana barumsaatii ari'amaniiru jedhama. Kun egaa isuma dubbatamee iddoo adda addaatti riippoortii ta'e malee lakkoofsa isaanii kanaa ol caaluu danda'a. Ijoolleen kun jalqaba naannoo isaaniitiif ba'anii karaa fagoo deemanii yuunivarsiitii baay'ee isaanirraa fagaatee jirutti akka isaan barumsa isaanii jalqaban kan goosise mootummaadha. Ijoolleen akkuma beeknu baay'een isaanii
warri isaanii qabeenya baay'ee kan hin qabne yeroo deemanii mana barumsaa sana yeroo dhaqan yeroo deebi'anii fira isaanii dubbisan horii baay'ee kan isaan gaafatu rakkina guddaadhaanitti iddoo sana gahu amma yeroo barumsi isaanii yerootti immoo rakkina keessa bu'ee lubbuun isaanii rakkina keessa bu'ee hiriyoonni isaanii tokko biraa yeroo du'anii gara fira isaaniitti baqachuudhaaf illee gargaarsa hin qaban. Rakkina kana jalqabuma kan uumee mootummaan uummataas miti jechaadha. Maaliif ijoolleen kumaatoma kan lakkaa'aman mana isaanii irraa fagaatanii yuunivarsiitii iddoo adda addaatti akka isaan ramadaman maaf ta'e. Dhuguma ijoollee iddoo adda addaatti barachuun isaanii rakkina hin qabu. Barumsaafis bu'aa inni buusu qabaachuu hin danda'a. Garuu isarra darbee ijoollee baay'ee olii gadi tamsaasanii iddoo addaatti erguun kuni barumsa isaaniitiif waan yaadamee hojjetame utuu hin ta'in mootummaan poolitikaa gaggeessu irratti siyaasa irratti waan bu'aa argachuuf yaale yookaan qabu waan jiru fakkaata. Amma garuu rakkinni kun yeroo uumamu immoo dafee gidduu galee ijoolleen kun warri gargaarsa argatan biyya warra isaaniitti illee fira isaaniitti illee deebi'uu malan akkamittiin akka isaan galan gargaaruu mannaa facaasee dhiisee gargaarsa tokko hin goonee fi ijoolleen kun baay'ee akka rakkataa jiranii baay'ee akka isaan iyyatan dhaga'aa jiru. Itti dabalee immoo warra waa dubbatan kun maaf ta'edhanii warra dubbatan isaan duwwaatu hin ta'in meebii warra nagaa ta'an iyyuu itti makee kumaatamaan kan lakkaa'an mana barumsaarraa amma areemanii jiru. Ijoolleen kun gara dhaqan hin qabanii rakkina keessa lixaniiru. Rakkina guddaatu uumamee jechaadha. Buqqa'insi barumsa isaaniirraa rakkina argachuun isaanii rakkina isa haaraa hambiraa jirutti dabale. Akkuma yaadannu kan amma addanarra geenyee qabsoo baay'eedhaan wal'aansoo baay'een godhamee mootummaan wayyaanee duraan ture akka iddoo isaatii ka'ee muummichi ministeeraa Abiy Ahmedin nama gaggeessu kun akka iddoo buufamu kan godhame wal'aansoo baay'eedhaan. Yeroo sun ta'u nam tokko shakkiyaa qabaatan iyyuu malee namni baay'een abdiinsaa muummichi ministeeraa kun Abiy yeroo gaariitti dabarsa fida tarkaanfachiisa kan jedhu nama baay'eetu abdatee ture. Garuu amma akka arginutti abdiin sun badee rakkina adda addaatu bal'atee jira. Ijoolleen kun mana barumsaarraa buqqa'uun isaanii, hiriyoonni isaanii baay'een du'uun isaanii, warri kaan ari'atamuun isaanii, itti dabalee immoo namni mootummaa kanatti dubbatu balleessaa inni balleessu yookaan dogoggora inni godhu warri dubbatanii dhaabbolii poolitikaa adda addaa keessaa kan jiran keessumaa kan Oromoodha. Namni baay'een akka hidhamanii mana hidhaatti dararamaa akka isaan jiranii nageenya. Yoo kana kan nageenyu gara 9,000 ol kan ta'an mana hidhaa jiru kan jedhudha. Kun maaliif ta'a? Itti dabalee yeroo namni baay'een nagaatu bu'aa edda warri wayyaaneedhaa aangoorraatii bu'anii bu'uullee baatan humna isa duraan qaban irraa xinnoo kan humni isaanii kan laafee yeroo argamu wanta gaariitu uumama yeroo namni abdatu kan nuti dhageenye kan uumame gara lixa Oromiyaatiin Wallaggatti gara kibbaatti Gujiin Booranni waraanatu baname. Yeroo rakkinni kun uumamu nama baay'eetu lakkii dubbiin kun hin baasu mootummaan irra deebi'ee ilaallachuutu irra jira. Waraan nama xiqqaan jalqabame kun ittuma bal'achaa deema malee hin dhaabbatu. Mootummaan karaa biraa ilaalee furmaatatti fiduutu irra jira kan jedhu sagalee baay'eetu dhageessifame. Bakka itti baheen dubbatame malee gorsa baay'eetu illee mootummaa kanaaf laatame. Mootummaan kun garuu hin dhaggeeffanne waariinchi itti fufee jira. Itti fufee bal'isuudhaan immoo amma namni baay'een
iddoo jiran irraa bubuqqa'anii mana isaanii illee gadhiisanii gara ollaatti akka isaan baqachaa jiranidha kan dhageenye. Kun egaa miidhaa mootummaan gaggeesse rakkina dhiphachuu danda'u, rakkina dhaabbachuu danda'u yookaan furmaata argachuu danda'u, furmaata laachuu dadhabuudhaan itti babal'isuudhaan yeroo hundaa humnaan qawweedhaaniti kana hundaaf furra kan jedhu sun yaada sanaan adeemutu kanatti nu adeemsise saba baay'ee akka isaan miidhaman warri kaan akka isaan miidhaman ijoolleen baay'een mana barumsaa isheerraa akka isheen dhaabbatte rakkina baay'ee akka isheen argitu rakkina ijoolleen sun mana barumsaarraa dhaabbatan jechaan immoo warri isaanis duuka rakkatu. Maaliif ijoolleen kuni baay'ee qabeenya baay'ee warra hin qabnetu rakkatanii wanta ijoollee isaanii guddisanii bornu gargaaruu jireenya keenya fooyyessuu sagalee nuu ta'u jedhanii dhama'anii waan guddifatanii ijoolleen isaanii iddoo akkasii irratti rakkina argatanii yeroo mana barumsaa isaanii irraa dhabamanii rakkina warra ijoollee irra ga'e bartoota irra ga'e kana duwwaatu hin ta'in maatiin isaanii hundinuu firri isaanii hundinuu duukaa rakkachaa jiru jechaadha. Kuni ta'uu hin mallee kana hundaaf kan itti gaafatamu yeroo rakkinni ka'u rakkina sana furmaata argachiisuu dadhabu isa kaan immoo karaa adda addaadhaa waan inni fudhatuun hojiin hojjetuun mootummaan kuni kan bal'isee kan itti gaafatamu isa fuulduraatti I think mootummaan kanaa kan hiikuu danda'us immoo mootummaan kanaadha saba dhiibee rakkina kanatti galchuudha kan baay'ee hundumaa caalaa nu gaddisiisu kuni aadaadhuma poolitikaa Itoophiyaa kana keessa wanta turedha. Mootummoonni warri duraan turan kan isaan itti hamataman, itti komataman, kan isaan itti beekamanii rakkina akkasii uumuudhaan. Kan nama gaddisiisu mootummaan amma jiru kunis kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin gaggeeffamu sanarraa barachuu dadhabuu isaati. Abdii tokko isa gaafa aangootti ol ba'u sabaaf laateerlee iddoodhaan gahuu dadhabuudhaan keessumatti immoo miidhaan akkasii kun saba Oromoo irratti bal'achaa adeemuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan fedhe haa jedhamu malee waan fedhe karaa adda addaa waan nagaa ta'e haa dubbatamu malee hojiidhaan kan arginu miidhaa isa gahu kanadha. Kanatti immoo ani itti gaafatamu jalqabatti isin mootummaadhuma Itoophiyaa sana. Tolega, galatooma Dr. Gulumaa Professor Asaffaa gara keessa hin dhufaanan yeroo baay'ee kan dhibu mootummaan darbee yeroo dhufu yeroo hundumaa amma Dr. Gulumaan kaasaniiru. Mootummaan saba hin dhaggeeffanne fedha uummataa hin dhaggeeffanne rakkina akka inni fidu beekamaadha. Garuu kan hundumarra yeroo dhibunaanii gaaffiin Oromoo deebisuun maaliin mata dhukkubbii ta'e mootummaa Itoophiyaa irratti darbaan yeroo dhufu. Abiy qofatu hin ta'in kan yaada keessa ta'uu, kan mangistuu ta'uu, kan Haile Sillaasees, kan Minilik keessa ta'uu gaaffiin Oromoo gaaffii tokko qofaadha. Itoophiyaa keessaa hottonnaa yookiin hin bannaa miti. Gaaffii mirgaa ta'e Itoophiyaa keessa hin jiraannes waliin jiraachuu qabanii waliin jiraannaadha. Sababii gaaffii kana ukkaamsuu irraa kan ka'uudhaan uummata Oromoo lafarraa ta'uun keessaa immoo namaa kun immoo kan hammaatu dhayyuudha isa itti caala. Deemaa jiru kuni naga takka namaan galume namuma keenya maaliif mootonni Itoophiyaa kuni gaaffii Oromoo deebisuun amma mata dhukkubbii kan inni itti ta'uuf jalqabaa ta'u. Adeemsi Dr. Abiy ammaa kuni amma aadaa Oromoo keessatti waa tokkotu beeka kan gidduu kana yaadu ture. Warra gumaa waan jedhantu jira. Namni wal ajjeesee nan gumaadha jechaadha. Gumaatti gara gumaatti adeema jechaadha. Yookiin ijaa ol ba'uutti adeema. Yookiin immoo jaarsa gidduu ta'ee gumaa baasuutti adeema. Amma ajjechaan dhiyoo Oromiyaatti ijoollee Oromoo baay'ee namoota baay'ee irratti fixaa jiran kuni isa amma haasofnu kana caala hamaa akka ta'e namoota haasa'u dhugaa dubbachuu danda'aa ta'e. Ajjechaan adeemaa jiru Gujii keessatti, Boorana keessatti, Walloo keessatti, dhiyoo Oromiyaatti as naannoo Ambootti illee namooti baay'ee ukkaamsanii hidhuun waan meeqa gochuun kuni mootummaa Abiy fi yookiin warra paartii bilisiginnaa kun keessa jiranii fi uummati Oromoo warra gumaa ta'an irra caalaa akkam ta'a amma kana booddee wanti kun jettanii yaaddu. Gaaffii cimaa gadi kaaftee
gaaffii isa duraa sana deebisuudhaaf kitaaba baay'ee katabuu barbaachisa. Garuu meenaan haasa'ame. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun maal jedhu baruu namarra jira beektaa attamitti ijaaramee kan jedhu. Lamaffaa walitti dhufeenya Habashootaa fi walitti dhufeenya Oromoo bara jaarraa 5-6 attam ture kan jedhu ilaaluu barbaachisa. Kana yeroo baay'ee fudhata. Mootummaan Itoophiyaa kuni ani kitaabotan katabe keessatti maqaan kenneefii jira. Maqaan kun an authoritarian terrorist regime jedhama. Government. Maal jechuudha kuni mootummaan kuni hundeensaa kan inni keessaa dhufee aadaa Habashaa keessaa ba'e. Aadaan Habashaa asii gadi nama reebanii nama ajjeesanii nama tumanii irratti hundaa'a. Maal jechuudha shiftoota mootummaa shiftaati. Shiftaa keessaa dhufaa. Shiftaan tokko nama baay'ee ajjeesee yoo aangootti dhufee baay'ee jaallatama. Kana booddee maal jedhama shiftaan nama ajjeesee dhufee Waaqayyo irraatiin aangoo argadhe jedheetu qeessotis jala goranii Waaqayyo irraa dhufu hollaansoon jedhu. Shiftaan mootummaa nama ajjeesee bitee aangootti dhufe. Isuma kanatu immoo Waaqayyotu aangoo naa kennee jedha. Ortodoksii jechuun hin deeggaraa. Uummati isaas yeroo baay'ee hin deeggara sirna akkasii kana. Sirna akkasii kuni gargaarsa biyya lafaarraa kan ka'e argachuudhaan barjaarraa 19 dhumarratti gara Oromootti baay'isee dhufe. Isa dura numnechuu miti baay'isee isa dura dhufee Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye garuu jaarraa 19 gara dhumaa keessatti yeroo sirni kapitaalizimii Awurooppaadhaa gara Afrikaatti adeemu nama barbaadu nama isaan wajjin olii galee pirojektii isaanii hojjetu. Pirojektii kana keessatti mootiin Tigree fi mootiin Amaaraa Yohaannis kan jedhamu Milik kan jedhamu walirraa bu'anii biyya Faranjiitti hidhatanii qawwee argatanii qawwee sanaan sirna shororkeessummaa Oromoo irratti uuman. Fakkeenya hamma Yohaannis yoo Islaam deebitanii kiristaana ta'uu baattan isinan fixaa jedheetu cheerchitti waamee bishaanitti facaasee nama kiristaana jedhe. Amma Raas Mikaa'el fa'aa warra jedhamanii abbaan Iyyaasuu warra sanyiin isaa bishaanitti faca'ee utuma Islaama jiranii giddiidhaan wanni ta'anidha. Booddee Minilikis kana caalaa dhufee qawwee biyya lafaarraa argachuun Oromoo irratti sirna shororkeessummaa irratti ijaare. Sirni shororkeessummaa maaliif? Nama kanatti bittu ajjeesuudhaan, fannisuudhaan, miila irraa muruudhaan, harma irraa muruudhaan, reebuudhaan, qaanessuudhaan tumte nama bushita. Kun yoo dhugaadhumatti mootummaa jedhama ta'e kun mootummaa miti reelee mootummaan jedhamu. Mootummaan kan jedhamu uummata tokko akka uummata tokko nagaa kennee fi diinni keessaaf diinni alaa dhufee akka uummata hin miine kan jedhudha. Garuu gara Oromootti dhufu mootummaa diinaa, mootummaa halagaa waan ta'eef shororkeessuudhaan, lafarraa fudhachuudhaan, ajjeesuudhaan, Oromoo keessaa immoo nama tokko bitachuudhaan, horii kennuudhaaf, aangoo kennuudhaan waggaa 150 addana gahe. Fakkeenyaaf Mangistuu innaa fudhattee, Sillaasee innaa fudhattee, Abiyyi innaa fudhattee Oromoodhaaf hin jedhu. Baatti sirna sana keessatti wanta mataan isaanii dhiqamee guddateef akka mangistiin biyya sanaatti bulu nama ajjeesanii, nama reebanii, nama lafarraa quncisan malee hin beekan. Kun egaa mootummaa authoritarian terrorist governmentiin kuni waan biraan beeku. Garuu kan nama gaddisiisu Oromoon kun kan Oromooti. Oromoon mootummaa kana maal akka ta'e gaariitti wanta hubate natti fakkaatu gaafi. Wanta nu hubanneef yeroo baay'ee gowwoomfamu. Fakkeenyaaf yeroo Haayile Sillaaseen kufee gowwoomfamaniitu dargi jala fiigan. Yeroo dargiin kufuu mootummaan Tigree dhufee gowwoomsee mootummaa Itoophiyaa nagaa finnaa, demokraasii finnaa, inni duraa sooshaalizimii finnaa jala fiigan. Amma immoo dheengadda Abiyyi namni armeensa Amaarri mataa dhixxee guddifte. Tigreen karaarraa fuutee leenjiftee
nama ajjeesuu irratti kan tireenii goote. Nama ajjeesuudhaan kan guddate. Dhufee mootummaatti dhufee isuma dur warri kaan hojjechaa turan. Maaliif mootummaan isaanii kun nagaan buluu hin danda'u. Demokraasiin buluu hin danda'u. Haqaan deemuu hin danda'u. Kanuma itti fufe. Oromoon ammas gowwoomee kun mootummaa Oromooti. Mootummaa haaraadhaa demokraasiin nu fidaa. Keessayyuu ba'anii mootummaa ijoollee abbaa gadaa jedhan. Balleessaan kun gaarbeetta tokkoffaa sirni kun sirna tortoraa sirna ilma namaaf haqa hin ilaalle. Tokkoffaa sirnu habashaadhumaaf iyyuu sirna isaanii haqa isaanii kan hin eenne. Garuu amma isin achirratti akkaataa isin haasoftan aadaa bulchiinsa biyya Itoophiyaa sana fuul qabatee adeema malee gaaffii Oromootu gaaffii ulfaataa yookiin gaaffii biyya diigu ta'ee mitiidha kan isin ilaaltan. Iddoo iyyuu qaba Oromoo tokkoffaa akka namaatti hin ilaalamu. Oromoon second class citizens jedhamu. Subjectidha Oromoon. Nama bitame. Fakkeenya akkuma sila waan jechaa turre beektaa gisee ijoollee waa ijoollee dubbanne. Ijoolleen amaaraa nama 27 badedhaniitu iyyi guyyaa lafaatti godhamaa jira. Kan Oromoo dhibbi meeqa ajjeefame, ari'ame, lafa isaan bu'an dhibame, invisible warra mul'anne ta'anii jiru. Maal jechuudha kun? Abashootaa fi Oromoon lubbuun isaanii tokko miti. Akka namaatti hin ilaalaman. Uummata Oromoo biyya sana keessatti uummatatti hin ilaalamu. Takki yeroo jiran nama biyya diidaatii dhufe. Uummata ollaalaa, uummata waan tokko jechuu hin dandeenye ni abaaru. Yeroo kana keessatti mootummaa kanarraa nagaa eeguun iyyuu mootummaa Itoophiyaa jedhamu kanarraati takki balleessaadhuma iyyuu Oromoo warra baranne jedhu. Akka gaariitti hubachuu dadhabu. Yoo xiinxala akkasii kana laatti raadikaaliidha warra akkasii kun siin jedhan. Okay, rakkinni Oromoo rakkinni amma isaan jedhan egaa mootummaan Itoophiyaa faayidaa mataa isaanii eeguudhaaf humnaan deemu. Oromoon bara baraan irraa barachuu dadhabee deebi'ee soo sanatti kan inni galu warri Abiyyifaa warri kaanii Habashaadha mataan adii qabanidha. Warri humti kaaniyyuu fakkeenyaaf yeroo yaadii dhufee mootummaa waraanni mooraatti galuun yaadi garaagarii uumamuun namooti ol buleemii gochaa turan jechaadha. Isarraa utuu hin baramiin immoo dhufamee Abiyyi yeroo inni aangootti dhufu aktivistootuma warra amma galanii biyyatti jibbanii ammoo ageenistii isaa ka'antu Abiyyiif bulaa jedhamee mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhamee haasa'ama jechaadha. Oromoodhumti rakkinnumti Oromoon ofuma isaa keessatti qabu yoo maali rakkinni suni maaliif barachuu dadhaba Oromoon maali rakkinni sun isatu naan galuudhaaf tokko. Dubbii cimaa kaasaa jirta dubbii yeroo xinnootti deebistee hin deebine yeroo dhiyootti hin deebine tokkoffaa uummata Oromoo warri baratanii hin leenjifaman. Inferiority complex mataa isaanii kan jira gara caala. Namni leenjifamee fakkeenya hamma qotiyyoon gaafa duraa qotee sadiitti. Takkaa leenjifamtee naan utuma callumatti dhufte qambarri keessa litte qotisa qotti. Garri barate Oromoo caalaan akkuma qotiyyoo kan leenjifame. Akkuma billaacha amma abidda bukkee fiigeetu abidda bukkee naanna'ee dhumatti gubata. Warra akkasiiti. Warruma fakkeenyaaf Oromoo nooraatti gasheetu deebi'ee mootummaan kan Oromoo ta'e deebi'ee Oromoo mooraatti gashe. Uummati tokko beektaa uummati biyya lafaa irratti Oromoon argeen nama isa ajjeesu mootummaa kooti nama jedhu. Nama ijoollee isaa fixu cal jedhee nama laalu uummata Oromoon arge. Nama waan hamaan dalagaa jiru beekansaa calma kan jedhu uummata Oromoon arge. Awun akka jiru hunda isaaniitu hin ta'in uummata Oromoo keessaa warri akka abiddaa warri akka millaacii beekota baay'ee jira. Beekoti kun immoo ajjeefamu irri kutamu yeroo hundaa hidhamu. Amma warra ati sida himaa turte nama gara 9,000 hidhamu jettu suni the best and the brightest Oromoodha warri sun warra hidhaman. Maal balleessatu hin ta'in jarri kun waa beetti nu ilaalaa jirti warra jedhu. Warra waa beeku kana dafaniitu ajjeesu balleessu barbaadu. Amma ijoollee isaan irratti aggaammatan kun ijoollee qaroo beekota beektu dhimma uummata isheeti waanta beekteef dafanii isaaniin keessaa funaananii fixuu barbaadu. Warra beeku warra waa hubate keessaa funaananii fixanii warra immoo jargii warra garraamii warra waa hin hubanne gowwoomsanii bitu. Akkasittiin bitamu. Beektaa mootummaa Itoophiyaa dhugaadhumatti kan inni nama bitu aangoo cimaa qabaate sitti hin fakkaatin. Wattaaddarri isaa invisibilii yookiis immoo humna guddaa qabaatee osoo hin ta'in uummata Oromootu
of ijaaree ofirraa rukutuu dhiise malee utuu of ijaaree ol duukaa ka'e muuxannoo bara darbe sadan kanatti argina miti gisee Oromoon ol duukaa ka'e qawwee taankii meeqa warra itti dhufe jilbeeffachiise. Yoo ol duukaa ka'ee jedhu uummata Oromoo yoo waan rakkoo kana hubate mootummaan kun kan koomiti. Mootummaan Itoophiyaa jedhamtu kun mootummaa Oromoodhaaf dhimma hin qabdu. Wattaaddarri Itoophiyaa jedhamtu kun diina Oromoo jedheetu fudhatee ka'e halkan tokkotti ofirraa balleessa garuu baay'ee hubannoon isaa waan ittirra ta'eef beekumsi mana barumsaatti mataa Oromoo keessatti gale mootummaa Itoophiyaa kana mootummaa cimaa mootummaa biyya lafaa irratti waan fedhu jechuu danda'u jedhee mataa keessatti waan kaa'aniif isuma isaa waaqarraa dhufe jedhu isumayyuu amanuu dhiisotteetti baay'een isaanii mootummaan Abiyyi Faayyii waaqartuu nugusa godhee galanii warri nabii jedhan turan miti kun mataa dhiqabuutu jira wallaaluma beekumsa seenaa dhabuutu jira. Dr. Gulumaa itti fidamee dhiifama isin kutee Profeesar Asaffaa. Dr. Gulumaa isin immoo akkamitti ilaaltu Oromoon kun maaluma rakkinnumti keenya kan nuti sadarbe irraa barachuu dadhabuuf jettanii yaaddu? Tole waan baay'ee dubbateera Profeesar Asaffaan waan itti dabala. Karaa lamaan abarra. Tokko maaliidha mootummaan Itoophiyaa suni kan jedhu Profeesar Asaffaan baay'ee dubbatee garuu waan xiqqaatti dabala. Karaan biraa immoo maal rakkina maalii qaba Oromoo kan jedhu nan kaasa. Karaa tokko garuma mootummaa sanaatti deebina. Dhugaanuma dubbachuudhaaf mootummooleen hundinuu yeroo baay'ee saba bulchanii siistama adda addaa qabaatan malee saba bulchanii sagalee isaa xiqqeessanii laafeedhee waan isaan jedhan waan isaan ajaja isaanitti laatan fudhatee akka buluufi barbaadu. Tokko tokko baay'ee diktaatoriyaliidha. Terroristiidhas akkuma Profeesar Asaffaan jedhe. Tokko tokko immoo laaffisaniidhuma utuu sabni iyyuu hin beekiin baay'ee utuu itti hin dhaga'amiin akka inni buluuf barbaadu. Garuu warri kaan immoo bara baraan hojiidhuma isaanii keessa aadaan poolitikaa isaanii sun jijjiiramee instituutioniin sunis jijjiiramee fooyya'ee gara deemokiraasii isa akka yeroo jabana kanaatti beeknutti biyya adda addaati gara sanaatti adeemu rifoormii godhuu jechaadha hin jijjiiramu. Baay'ee diktaatoriyalii iddoo ta'e irraa gara sabas immoo waan inni gara dhaga'uutti kan deeman baay'eetu jiru. Rakkinni mootummaan Itoophiyaa namni sirriitti hubachuun kan irra jiru kan baay'een hin hubanne ani yaadu mootummaan Itoophiyaa jijjiiramaa jedhamu kana keessa hin darbine. Mootummaa baay'eetu baay'ee vaayilentii turani histirii keessatti seenaa keessatti an jijjiiraman jiru. Mootummaan Itoophiyaa koor yaanni isaa inni walakkeessaa ta'e hin jijjiiramne. Koor vaaliyuun isaa sun kan jedhu immoo Profeesar Asaffaan dictatorial terrorist jedhu termiitti maayii bahedha. In fact wanta baay'ee explain godha suni. Garuu wanti tokko I think maqaa adda addaa yoo laanneef iyyuu mootummaan suni afaan Ingiliziitti maayii baha culture of violence kan miidhaa argisiisu irratti maayii bahuutti beekama. Yeroo biyyi lafaa jijjiiramaa deemu immoo akka mootummaan aadaan poolitikaa Itoophiyaadhaa hojjetutti sun hin jijjiiramne. Yeroo Dr. Abiy Ahmed gara aangootti ol ba'u waan tokko tokko waan inni dubbaterraa namni baay'een isa kan isa duraa darbe dhiisee Itoophiyaa ishee haaromte uumuudhaaf adeemnaan jedhu abdii akkasii argisiisee namni baay'een deeggara laateef. Garuu qalbiidhaan yoo ilaalte gaafa jalqaba aangootti gaafa ba'u waan inni dubbaterraa yoo ilaalte waan lamadha. Tokko kan abdachiisuudha yaanni inni dubbate. Karaan tokko immoo isa duduuba ilaaluudha. Gara duduuba ilaala.
Itoophiyaa guddittii, Itoophiyaa beekamtuu, mootolii ishee warra kanaan ishee ga'an isaaniif kan baay'ee faarsu waan akkasiitti dubbate. Kuni nama yaaddessa ture yeroo sana namni dubbiin Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa beeku yaadda'utu irra ture yeroo inni kana jedhu. Maaliif rakkina baay'ee keessa kan nu gatee yeroo darbees amma dhaloota keenyaanis dhaloota haaraatti darbee rakkina kan fide warri mootileen Itoophiyaa durii sun uuman rakkina isaan fidan waan isaan hojjetanii darban san hiikuu dadhabuutu rakkina kanatti nu fide. Yoo hojii keessa jalqabe sitti laatame isaaniin faarfachuudhaan waan isaan hojjetan gaariidha jettee dubbachuudhaan yoo jalqabde karaa rakkina qabutti adeemaa jirtaa jechaadha. So waan tokko waan abdachiisu yoo gaafa namni dubbate keessa jiraate iyyuu karaan biraan waan nama yaaddessitu ture. Namni baay'een garuu sana hubanne isa gara gaarii sana fudhate isa abdatee itti adeeme. Utuu baay'een tureen garuu dubbiin kun baay'ee qulqullaa'ee baay'ee nama baay'eetiif amma galaa dhufaa jiran natti fakkaata. Maaliif yoo jette tokko dubbii yoo xixiqqaadha jechuu hin dandeessa. Namni baay'ee iyyuu hin hubatu dhiisee iyyuu bira darba baay'ee inni hin jiru. Haadha gadda kan baay'ee sarpiraayizii na godha. Iddoo tokkotti deemee yeroo inni dubbatu akka qoosaatti akka qaldii akka qoosaatti dubbata ture. Amma immoo afaan Baaleetiin afaan Gujiitiin isinitti dubbadhaa jedhee gara caalu hundaa'u afaan Amaaraatiin dubbate natti fakkaata achitti hunda isaallee ilaala. Kana jechuun baay'inni qoosaa fakkaata. Akkuma hundi keenya beeknu afaan Baalee afaan Gujii kan jedhamu hin jiru. Afaan jiru afaan Oromooti, sabni kunis Oromoodha. Qoosaaf iyyuu jedhu namni tokko malee riyaalitii yoo fudhatteetti yoo dhugatti fudhatteetti dubbiin kun maal jechuudha? Saba guddaa kana guddinni isaa baay'ee nama sodaachisee fi mootummaa Itoophiyaa kanas waan sodaachisaa dhufe waan ta'eef I think sodaa akkasii hin qabaatan natti fakkaata. Baay'een isaanii hin qabaatu. Iddoo adda addaatti gargar kukkuttee ati Gujiidha, ati Arsiidha, ati Baaleedha, ati Wallaggadha jettee yoo akka sana akka inni fudhatu gooteettee dubbiin isaa salphaadha. Guddinni isaanii sun hin xiqqaata. Baay'een isaan sodaatan sun hin hafa kan jedhu I think sanatti adeema. Kuni sirrii miti sabni gaariitti hubachuutu irra jira. Hin barbaachisu kun. Maaliif saba kana maqaa naannootiin maqaa gandaatiin maqaa riijinii isaan keessa jiraatan lafa isaan jiraataniitiin waamuun afaan baasuuf hin maa barbaachisa. Afaan tokkoo qabu. Wal dhaga'u, walitti dubbatu, waliin hojjetu sana fudhachuu. Amma rakkinni kan jiru maa inni culture of violence inni jennu politikaa Itoophiyaa keessatti hin banne. Hin balleessine isa dhiifnee hambiraatti tarkaanfannaa ceena warri jedhan ceesifne warri jedhanis afaaniif jedhan malee hojiidhaan hojjechaa hin jiran. Ammayyuu kan isaanii ta'e huduruba ilaalaniiti huduruban ilaallu gara fuulduraatti deemnaa hin ceenaa jedhu eessatti ceeta yeroo huduruba ilaalaa jirtu. Maal inni huduruba ilaalan iyyuu miti isaa itti galagalani malee kompiliitii. Sagaleen keessan hin badina jala. Dhageessamu. Warra kanaan dura dubbiin isaaniif hojiin isaanii rakkina nutti fide waa'ee rakkina sanaa dubbannee furmaatatti argisiisuun yeroo nurra jiru daballee caalsinee isaan waan isaan hojjetan wanta rakkina fide sana faarfachuun deebisnee akkas goona jechuun rakkina dabalanii fiduu rakkina isa jiru immoo itti bal'isuu irraa kan hafe gabaabsuu hin ta'u balleessuu hin ta'u sanatu jira. Tolaga. Akeekatti akeeka keenya irratti rakkinatu jira jechaadha. Sun jijjiiramuu irra jira jalqaba. Kuni rakkina karaa waa'ee Itoophiyaa jiruuti. Yoo yeroo xinnoo itti dabalee dubbadha waa'ee sabni Oromoo rakkina karaa isaa maaltu jira kan jedhu waan xinnoon itti dabala. Dhuguma karaa saba Oromoos rakkinni jira. Qulqulluu miti.
Maaliif seenaa isa keessa darbee baratee isarraa baratee ammaaf qophaa'uu furmaata isa jiru irratti waltumsuu jabaachuu dhiisee yeroo inni lallaafutu jira. Kana jechuun immoo homaa hin beeku jechaa miti. Yeroo tokko yeroodhaaf wanta uumame carraa uumame sanatti maa'ee ba'ee caalaayyuu immoo wanta barbaannu sana arganna kan jedhu hawwiinni qabu jira. Isaan jalqabee garuu utuu isaan sabni iyyuu hin beekin karaan isaa jijjiiramee argama. Waan laman si kaasa. Yeroo mootummaan Haile Sillaasee kufee dargiin aangoo qabatu sabni Oromoo baay'een deggareera. Deggaruu isaa sana filmaataan waan illee ijaan beeknee fi amma deggare hin beektu garuu akkuma dubbatamutti deggareera. Waan inni deggare tokko waan tokkotu jira waan tokko yeroo jalqaba. Waa'ee labsii lafaa irratti. Lafti isaa harkaa fudhatamee bara baay'eedhaaf harka duwwaa lafa dhabee hiyyoomee waan jiraataa tureef mootummaan sana yeroo jalqaba dhufu labsii lafaa baasuudhaan lafti keessii deebi'eera. Lafti kan qotee bulaatii jedheen. Sun hin hawwisiise. Dhuguma abdii laateef. Hankoota dheeroo inni qotachuu jalqabee mootummaan karaan biraa naannessee labsiin isa baase sana iyyuu micciiree labsii haaraa iyyuu baasee waggaa 2-3 keessatti lafa sana harkaa fudhatee qotee bulaa hunduma isaa laficha wajjin akkuma mootummaan inni sun duraan godhe mootummaan Minilik Haile Sillaasee godhee ture lafaaf qottoota sana mataa isaanii walumatti dhuunfate. So abdiin sun hin badee jechaadha. Rakkina guddaa keessa gale. Yeroo Ihaadeg dhufuu ilaali warri TPLF dhufan. Sabni Oromoo sabni warri kaanis waggaa baay'eedhaaf laftiin isaan duraan abdachiifame harkaa fudhatamee harka isaanii hafanii lafa duwwaa utuu hin ta'in ijoollee isaanii iyyuu waraanaaf gabbaraa waan turaniif laachaa waan turaniif sun irraa ka'uu isaa xinnoo gammadanii turan. Federaalizimii dhaabbataa afaan keetiin dubbattaa afaan keetiin hojjettaa aadaan keessi si kabajama kan jedhu yaada tokko itti kaase. Hin abdachiisa yeroodhaaf. Namni baay'een lakkii kuni dhugoomuu irratti rakkina qabaa of eeggadhu waan jedhanii woornii godhan jiru. Garuu namni baay'een kan fudhate jiru. Waggaa 2-3 keessatti maaltu ta'e? Federalizimii seerri hin dhaabbatee konstitushiniin haaraan hin bahee wanta baay'eetu jedhame konstitushinii sana irratti wanti konstitushiniin sun jedhu lafuma kaa'amee hojiidhaan garuu maaltu ta'e hundi keenya waan beeknudha. Sabnis immoo oolee bulee ittiin buluudhaan yeroo ijoolleen isaa dabalamiidhaan warri kaan biyyaa yeroo ari'aman warri kaan yeroo du'an yeroo argu hin gadde. Qabsoo biraa keessa galee dhufee dheetu waggaa 4-5 darban kana keessatti mootummaan sun xinnoo akka inni irraa bu'ee hafuura baafatu godhe. Ammas immoo Abiy yeroo dhufu kanuma ture. Wanta abdachiisu waan tokko wanta dubbatame ture. Amma immoo deebi'ee maalitti jira? Waa'ee ijoollee mana barumsaa irra ari'ataman dubbanne rakkina ijoollee sanaa fi warra isaanii irra ga'u firoota isaanii irra ga'u hin beekna. Hidhaan babal'achuu isaan nageenya. Waraanni illee babal'atee namni illee iddoo adda addaatii buqqa'ee mana isaarraa qe'ee isaarraa deemee gara ollaatti akka inni baqatu gochuu hin dhageenye. Kun maal inni kan nu argisiisu yeroo yeroodhaa abdiin haa jiraatu meebii sabni isaan xinnoo haa gowwoomu malee naanna'ee political culturein Itoophiyaadhaa kuni hin jijjiiramne jijjiiramaallee hin jiru. Naanna'ee hundeen isaa idduma isaa duriitti deebi'utti adeema. Sabni kana hubachuu qaba. Kun yoo furmaata argate irraa kan hafe sabni Oromoos nagaas hin argatu. Saba Oromoo duwwaatu hin ta'in biyyattiin suniif naannoon sun Horn of African sun nagaa argachuu irratti ammayyuu bara baay'ee bara dheeraa isheetti fudhata. Kun waan nama gaddisiisu. Tole galatoomaa Dr. Gulumaa. Profeesar Asaffaa gara keessatti deebi'aa kan isin jettani Oromoon yoo gaaffii kudhan gaafatee gaaffii kudhan keessa gaaffii 2 namni itti dubbate xinnoo ishee excited ta'ee dhumate yeroo sana duukaa waan hiriiruu fakkaata akka haasaa kanarraa dhageenyutti. Profeesar Asaffaa gara keessatti nufa waa'ee
waa'ee callisuu Oromoon iddoo garaagarii walitti qabanii hundumaadha jechuun illee baay'ee rakkisaadha. Biyya keessaati. Naannoo baha Oromiyaa Baalee keessattis iddoo garaagarii Amboo keessaas amma Oromoon dargaggoon Oromoo mormii kaasaatii yeroo isaan jiranii mootummaan immoo humna irraatiin cimaadhaan itti dhaqee warra kaan ajjeesee warra kaan hidhee gidiraa agarsiisaa jira. Garuu Oromoon biyya alaa kun baay'een isaa waan rafee fakkaata. Waama tokkoyyuu hin dubbatanii inni dubbatus immoo isuma duruma isaa quuqama qabutu dubbataa. Yeroo qoonfaatti waliin haasa'an baay'ee isinitti haasa'u yeroo waa'ee sabaa kanaaf dhufnee ol geenyaa qottaadhaan immoo dhufanii inni kan biyyatti galee mana fudhatee inni kan lafa fudhatee inni kan mana bitatee maal jedhee sabuma kanaan sababa godhateetu ba'aafaa jechaadha. Callisuun uummata biyya alaa kun baay'ee waan nama qaanessee fakkaataa jira. Mee isarratti akkasiin tuqxan hin barbaada. Otuu isatti ce'in garuu sila gaaffii tokko isin gaafatee otuu isin biraan ga'inaan isin kutee waa'ee gumaa ilaalchise. Mee isatti isa buutanii dabartanii? Beektaa uummata tokko baay'eetti roorrisanii yeroo itti taphatanii uummata Oromoo kanaa waggaa baay'ee itti roorrifame maanguddoon, ijoolleen, dubartiin, dargaggeessi nafin ajjeesanii lafa isaarraa saamanii baay'ee dhiibanii iddoo gadeetti geessaa jiran. Uummata kana akka sa'u gootuu bara dheeraadhaaf hin tuffattaa, wallaalaadha jettaa, humna hin qabu jettaa, hin balleessina iyyuu jetta. Fakkeenya hammanni Gujii fi Wallaggaa fi Boorana irratti duulamu kun bishaan isaa gossineetu qurxummii keessaa qabna kan jedhamu. Uummata sana balleessinee gootota Oromoo warra Oromoodhaaf gumaa baasuu barbaadan. Gumaa baasuu jechuun hiikaa baay'ee qaba Oromoo keessatti. Dhaqanii nama biraa balleessuu utuu hin ta'in nama sibiiluu dhufe birraa dhowwuudha. Namni immoo akkuma seera biyya lafaa irratti iyyuu namni wanjala hojjetee itti gaafatama qaba. Nama ajjeese qabanii hidhuun nama komit jenoosaayidii wanni godhe biyya lafaa irratti geessuun gumaa baasuu jechuudha. Oromoonis warra isa miidhaa jiru kana tokkoffaa duraan dursuu dhowwuu lammaffaa yoo danda'ame seeraan gaafatee adabuu. Amma goototi Oromoo warri isaan shanee ciftaa jiran kun uummata Oromoo keessaa warra waan kana hubatan. Warra beektota, warra qaroo ta'an. Jarri kun amma humna guddaa qabaatanitu hin ta'in yaaduma akkasii qabaachuun isaayyuu baay'ee aarsee jira Habashaa mootummaa kana. Waanuma akkasii maa yaaddi jarattiin namaan gadii kun, wallaaltuun kun, xiqqeen kun, namoota uummata aadaa hin qabne beekumsa qabne maa kana yaaddii utuu isheen yaada akkasii kana uummata biraan ga'een utuu fidnaa kan jedhudha yaadi isaa. Akka namni waa'ee gumaa kanaa waa'ee namni isarratti miidhaa jiru kana ofirraa lafa kaa'ee warra namatti seera cabse immoo seera kana akka adabu. Kan nama ajaa'ibu seera kabajnaa'edha. Mootummaan ofii kan ofiin jedhu. Kan nama ajjeesu micaa waggaa 5 irraa kan miila muru. Dargaggeessa ajjeese kana irratti kan gatu. Dubartii ulfa gudeedee kan ajjeesu. Attamitti waa'ee seeraa dubbata. Mootummaan nama uummata tokkorraa lafa guuree fakkeenyaaf uummata Tuulamaa naannoo Finfinnee jiru. Sanyii duguuggaa irratti godhu. Attamitti waa'ee seeraa dubbata. Seera kan jedhamu mootummaa Itoophiyaa bira hin jiru. Seera kan inni jedhu aangoo koo waan an baafadhe waan asitti min hojjenne kan jedhu malee seera kan jedhamu seeraan buluu kan jedhamu hin jiru. Garuu warra seera qajeelchina jedhee seerri hojiirra ooluu dideedhee warra mormutu keessaa tiftaa jedhee baara.
sagaleen kenna gaamu. Amma nuti mootummaan Dr. Abiyyi fi Oromoon warra gumaa ta'an irra mooleedii gara sanatti adeemaa jirra. Mootummaan Abiyyi mootummaa qofaatti dhufe miti beektaa mootummaa Itoophiyaati. Keessaayyuu kan Oromoodhaan ofiin jedhee warra deemanii wajjin keessa aadaa Oromoo keessatti innaa laallachuuf jireenya. An Abiyyi maa Oromoo ofiin jedhee dhaga'ee hin beeku beektaa. Abiyyi Itoophiyaadha. Armeensaa Amaaraa Abbaasayyuu hin beeku. Biyya Oromoo keessatti dhalatee guddate. Yaadi isaa Itoophiyaadha. Yaadi isaa inni istuudentii Mallasii akkuma inni jedhee barattuu Mallasii, barattuu Miniliki, barattuu Hayilesillaaseeti, barattuu Dargiiti. Kanaaf Oromoo kuma hin jiru. Oromoo of gowwoomsuu maafi Abiyyi Oromoodhaa jedhe. Namni afaan Oromoo beekeef Oromoo irraa dhalatee utuu Oromoo irraa dhalatee dhimma Oromoon eegu taanaan aadaa Oromoon tiksu taanaan namni sun Oromoo miti. Kanaaf akkuma durumaayyuu warra gumaati Abiyyi. Maaliif waggaa 16 Wallagga keessatti nama ficcisiisaa ture. Namatu dagate malee waggaa 16 Wallagga keessa tureedha. Maal hojjechaa ture? Qotisa qotaa ture moo biyya guddisaa ture moo kan inni lolaa ture adda bilisummaa Oromoo Naggasaa Wagiifaa ajjeesisuudhaaf hojjechaa ture cikeetti. Durumaayyuu warra gumaati amma immoo caalaattuu isa namni dhiisee fi dhiifama godhee goone irraa gara fuulduraatti waa hojjennu dhiigaan dibatee uummata Oromoo duguuguudhaan warra gumaa guddaa ta'ee jira biyya. Kana keessa akka inni itti ba'uu danda'u ba'uu hin danda'u. Toleegaa waa'ee uummata Oromoo biyya alaa kana maal jettu sanni callisuu kana? Waa'ee beektaa uummata Oromoo waa'ee rakkina Oromoo keessaa sila waa dubbannee ture. Uummata Oromoo tokko rakkoo guddaan kan jiru ijaaramuu hin barbaadu. Ilama biyya lafaa keessa jiraatta, biyya Ameerikaa keessa jiraanna, biyya Awurooppaa keessa jiraanna, biyyi kun ijaarsa qaba. Akka mootummaatti ijaaramee jira, akka jaarmaa hawaasaatti ijaaramee jira, amantaan ijaaramee jira, karaa nagadaa, karaa biizinasii ijaaramee jira. Oromoon qofaa fiigee waanuma itti dhaga'amu hojjechuu malee of ijaaree akka uummataatti ol duukaa tolchee hojjechuu fedhii hin agarsiisu. Fakkeenyaaf rakkoo jiru kanan arga Oromoon biyya alaa jiru. Kanatti dhaga'amullee jira. Garuu yeroo fudhatee ijaaramee waa gochuudhaaf teellaa tafaadha. Biyya keessaallee akkasuma. Maaliif Oromoon yeroo hundaa kan inni waan hamaa irratti kufu maqaa ijaarsa dhabeedhaaf. Beekumsa qabu, muuxannoo qabu ijaarsatti fidee ol duukaa waliin mari'atee har'a kunoo kana keessa jirra. Kaleessa akkas turre. Boryoo akkas goone qofaatu rakkoo jalaa baana kan jedhu irratti yaadu. Kan inni barbaadu waanumarraa fakkeenyaaf waa'ee kaaftee turte waa'ee lafa fudhachuu, waa'ee biyyatti galanii waa hojjechuu, waan xixiqqoo waan ta'arraa duusa dagachiisa. Beektaa lafi kunillee yoo mootummaan kun hin jiraanne lafi kunillee hin jiru beektaa. Yoo Oromoon hin jiraanne lafi isaan jedhan kunillee hin jiru beektaa. Garuu waan Oromoon dagachuu hin qabne yoo uummati kee irratti sororkeessaan deemaa jira ta'e, yoo daa'imni kee Oromoo warra jedhaman du'aa jiru ta'e, yoo maatiin kee diigamaa jiru ta'e, fakkeenya hammaa yoo beekumsa guddaa hin qabaanne yoo iddoo tokko rukutamaa jiraate warri sun hankoomii jechuu dandeessa. Garuu yoo dhuguma akka uummataatti yaaddee yoo dammaqina qabaatte yeroo qaamni kee tokko dhiigu ati raftee buluun sirra hin jiru. Kanaaf uummati keenya dagachuu, garraamii ta'uu, waa hubachuu dhabuutu ala kanatti illee isa joonjistaa jira. Joonjii kana jalaa bahuudhaaf yoo ka'uu baate uummati keenya ani baay'een yaaddaa beektaa gara fuulduraatti uummata asitti dargiin dagataan namni isa gowwoomsuu danda'u jiraachuu hin danda'u. Biyya lafaa kana keessatti might is right jedhama. Humna immoo kanatti qabaatti yoo of ijaarte qofaa yoo of ijaarre warra of ijaaretu dhufee waan fedhe si gochuu danda'a. Yoo of ijaarte garuu warra si miidhuu dhufurraa ofirraa dhabuu dandeessa. Uummati keenya ala jiru kuni maaltu nurraa hir'ata? Maal taane akka uummataatti? Maaliif itoo yeroo uummati keenya dhumaa jiru ijoolleen beela'aa jirtu amma ijoolleen baay'ee nama gaddisiisa dhaggeeffattu ijoolleen daa'imni dargaggoon yeroo isaan bu'an mootummaan qabnu, firan qabnu,
jaarmaan politikaa nu dhaabbatu hin jiru. Beektota nu dhaabbatan hin jiru kunoo beelaaf qorraan nafa bullu dhabne ummati keenya mana keenyatti akka hin galleef ummata keenya irratti komaandi poositu irra jira. Isaaniif jiraachuu isaanii hin beeknu jedhanii isaan iyyani. Ni karaa Amaaraa immoo laale. Nama 20 nama 17 butame jedheetu biyya lafaarraa iyyee maraachaa jira. Mee wal bukkee qabiilaa kan Oromoo. Yeroo namni isaa dhumaa jiru, ajjeefamaa jiru. Kaan mootummaa kanatti galee namoota nyaateetu mootummaa kana deeggara. Kaan immoo callumadee taa'ee manatti galee taa'a. Attamitti namni olii dirmachuu dhiisa. Namni beektaa namni du'ee owwaalcha dhabe. Namni rakkatee gargaarsa dhabe. Oromoodhuma. Kanammoo kanaaf godhaa jiru Oromoodhuma nama biraa komachuun Abiyyi komachuun reeli dhugaatti miti sirrii miti. Abiyyi yoo karaa argate yoo namni callumadee waan jaallatu hojjedhee itti dhiise maaltu sadhabu waan jaallatu hojjechuu. Kanaaf uummata Oromoo gaaffii guddaa ofirratti deebisuu qaba. Keessumaa warri ala jiru kuni yeroo dhiyoo keessatti uummata isaaf dirmachuu akkuma yeroo bara sadan darbe kana hodduukaa dirmatanii qeerroof qarree gargaaraa turan ammallee caalaatti ijaaramanii ijoollee isaanii fi uummata isaanii biyya alaatti rakkachaa jiran biyya keessatti rakkachaa jiran gargaaruun dirqama seenaati, dirqama uummatummaati. Kanaaf uummati keenya reeli of gaafachuu qaban jedha. Baay'ee galatooma Dr. Profeesar Asaffaa. Dr. Gulumaa mee isin akka daayirekteera Oromoo keessaa Noorz Ameerikaa taatanii boordii daayirektarii taatanii jirtanitti maal gochuu qabdan uummata kana moobaalaayizii gochuudhaaf? Rakkinni maali moobaalaayizii gochuudhaaf? Tole. Uummata maaltu danda'ama? Tole galatoomiyaa. I think utuuni maaltu gochuu danda'ama jedhu sanatti hin deebiin jalqaba rakkinni isaa maali isa jedhu sana irratti xinnoo waa dabaluu barbaada. Akkuma Profeesar Asaffaan jedhe jira rakkinni jira dadhabinsantu jira karaa saba Oromoo hawaasa Oromoo warra biyya hambaa jiru warra diyaasporaa jiru kana jechaadha. Garuu bara ani akkin itti ilaalu xinnoo jira miti wanta dhageessurraa wanta jirurraa rakkina kan akkamittiin akka xiinxaltu xinnoo si ibsuu barbaada. Dhuguma sabni keenya baay'ee garraamummaa qaba. Dagachuun hin jira. Dagachuu kanaaf garraamummaan isaan sun immoo yeroo kaaraakterii akka nam saba tokkootti gaarii ta'ee argamu iyyuu yeroo rakkinni uumamu irratti immoo isa miidha. Abshaalomuu dadhabuu garraamummaadhumaan wanta ta'e kana akka gaariin dhamee dubbatame kana itti fufee fudhachuu kana irratti xinnoo dadhabinsatu jira. Isarratti immoo dabalatee I think keessumaa hubachuun kan nurra jiru akkuma akeeka sanaatiin kan ka'ee waggaa lamaan darban kana isa dura akka waggaa 5 fi intensively qabsoo keessa hiriira nagaa ba'uu gargaarsa gochuu waan irratti baay'ee hojii guddaa hojjete. Hunduma keenya boonse. Tokkoffaa sun yeroo waggaa baay'eef itti fufee yeroo jedhu faatigii wayiis jira waliin dadhabde tokkoffaa immoo waan abdachiisu tokko yeroo dhufee jedhu isa dafeeti fudhate. Utuu baay'ee gadi fageessee ilaalee maal ta'uu danda'a yoo rakkinni tokko uumameef immoo maal nu baasa kan jedhu utuu lafan kaawwatiin namni baay'een dafee isa fudhate. Caasaan yeroo qabsoo sanaa ijaarame inni yeroo sana hiriira nagaa ittiin gaggeessaa turre biyya alaa kanaati. Gargaarsa ittiin buusnee warra rakkate gargaaraa ittiin turre hin lallaafe. Amma yeroo rakkinni immoo deebi'ee dhufu yeroo wanti sun si barbaachisu caasaan sun si barbaachisu yoo muuxannoo qabaanne iyyuu ta'e suni ijaa lallaafee caccabee turee fi deebistee ijaaruun barbaachisaadha. Innis immoo yeroo fudhata bara. Amma ammatti kaatee jettee waan baay'ee gochuu hin dandeessu. Kana gidduutti immoo akkuma jedhamee nam tokko dubbiin hundinuu dhumeeraa yeroon gaariitu dhufeeraa jedhee warri mi'a isaa xaxatee fudhatee galee iddoo biraa jiru jira.
yeroo sana baay'ee kan sagalee guddaa ta'e warra dubbataa ture keessaayyuu kan karaa sanaa adeeme baay'eetu jira. Isaaniif ta'eeraan ta'uun inni dubbiin biraadha. Garuu nam tokko optionii sana fudhatanii jedhanii karaa sanarra deemuun isaanii isa hafe irratti miidhaa fide. Isa irratti immoo dabalamee wanta biraan hubachuun sirra jiru mootummaan hawaasni kun inni bakkee jiru waan inni barbaadu karaa inni barbaadu akka inni salphaatti hin adeemne yeroo bareedu hansaa warra waan inni barbaadu hojjetan qopheessee qindeessee yaada hawaasni kun akka inni walitti dhufee cimee yeroo rakkinaaf akka inni walii qaqqabu akka hin goone kan facaasu yaada isaa facaasu baay'ee facaaseeti jira. Jarri kun immoo afaan adda addaatiin dubbatu. Takka waan baay'ee dhimmanii saba Oromootiif dhimman fakkaatanii dubbatanii garuu hojiidhaan immoo naannessanii akka sabni walitti hin qabanne kan godhan illee hin jiru. Baay'ina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu namuma yartuu ta'an iyyuu yaada wal facaasu saba hin gargaarre yeroo fudhatanii dhufanii sabni dogoggoruu hin danda'a rakkinni akkasiis hin jira. Keessumaa dubbiin kun actually physically as diaspora kana keessa baay'ee jiru jechuutu hin ta'in jiraachuu hin danda'u. Hundumaa sirriitti beekuu hin dandeessu. Garuu gara social media jedhamu kanarratti baay'een akka jiru oduun hin dhaga'ama. Amma nam tokko yaada gaarii ta'e waama tokko saba kan walitti fidu qindeessee yeroo inni facaasu kan isaan morman immoo baay'eedha yookaan immoo isa kan fudhatan fakkaatanii warri yaada sana jijjiiranii nama yaada kana murqisiise illee kan isaanii akka inni komatamu akka inni shakkamu kan gosan baay'eetu jiru social media kanarratti. Namni hundinuu immoo hin hubatu barra jechuun hin beeku jechuutu hin ta'in jalqaba yeroo inni uumamu hin hubatu takka waama gaarii dhadheetti fudhatee duukaa adeema yeroo ilaaltu immoo gara bowwaatti san si geessu ta'a. Kun egaa dadhabina dabarra akka dadhabinaatti fudhatta. Kanarra aanuutu sirra jira. Tokkoffaa caasaa isa lallaafee jiru sana diigame sana deebistee ijaaruu akkamittiin akka sabni wal gargaaru maal akka inni hojjechuu danda'u ijaaruun barbaachisaadha. Inni akka nuyi barbaannutti adeemaa hin jiru garuu abdii wanta si kutachiisus immoo miti. Sabnis immoo homaa fedha hin qabu. Sabni inni karaa wallaggaa jiru lixaa jiru yeroo miidhamuu inni kaanii completely abandonii isaan godheera jechuu hin dandeessu. Maaliif at least individually warra tokko irraa dhageenyu groupii adda addaa irraa dhageenyu namni fedha qaba concernis baay'ee guddaa qaba waa gochuu barbaada. Garuu akkamittiin akka gargaarsa sana qindeessu akkamittiin yoo hojjete maal fiixaan ba'uu akka danda'u namni hundinuu hubannoo wal qixxee hin qabu. Kanarratti rakkinatu jira. Suni dadhabina waan ta'eef dadhabinni suni irratti hojjetamee sun hundaa dafee jijjiiramuutu irra jira jechaadha. Fedha qaba namni ammayyuu eessumaa fedha yoo ta'e wal gargaaruudhaaf akka waggaa 5-6 dura wal duukaa dhaabbatee hojii guddaa hojjete jechuudhaa fi potentialis qaba fedhas qaba. Garuu akkaataa inni irratti hojjetee amma walitti dhufaa jirutu rakkina qabaata. Isa inni I think yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatee kanan abdadha. Lammatas immoo inni mootummaanis ta'e abbaan fedhayyuu kan saba Oromoo miidhuudhaaf barbaadu laaffisuu barbaadu yaada adda addaa facaasu nama adda addaa facaasee yaada walitti fiduutu hin ta'in saba adda adda facaasu warri hojjetan yaada akkasii sana irratti namni hubannoo godhate sana ofirraa of eeguu tokkummaa isaa cimsachuun akka barbaachisaa ta'e irratti dammaqaa adeemuutu irra jira. Isas immoo I think irra aanaa furmaata argatee kanan abdadha. Waan akkasiiti kan jiru. Kanarraati kan ka'eedha dadhabinni jiru. Garuu waan tokko I think akka ilaalcha kootti waan tokko waan nuti gochuun nurra jiru yeroo akkas rakkina guddaa akkasii keessa lixxeettu yeroo hundaa abdii kutuu fi wal komachuu uf komachuun hin uumama. Garuu bu'aan isaa yoo
dammaqinaa fi akka namni kaka'ee waa ejjetu gochuudhaaf oo gargaare iyyuu yoo isarratti baay'ee cimsitee yeroo mandaa isarratti cichite immoo focus yoo goote immoo akkamittiin akka rakkina kana keessaa baatu karaa baafachuu irratti dadhabina argatta. Namni baay'een haamileen isaa cabee hojii guguddaa jechuu irraayyuu gara dadhabinaatti adeemuu danda'a. Sun akka hin taaneef of eeggachuun barbaachisaadha. Dhuguma rakkina qabna, dadhabinatu jira, wanta ta'eef waan tokkotu jira, sabatu potentially wanni ta'e utuu hin ta'e garuu kana akkamittiin irra aanna caasaa wal gargaaru kana keessumaa waa'ee wal ijaarsurummaa irratti I think wanti Profeesar Asaffaan jedhe sirriidha. Ijaarsa irratti of ijaaruu irratti rakkina jira. Garuu ijaaruu dhiisee miti sabni Oromoo. Ijaarsa meeqatu uumamee immoo bade. Takka I think ijaaruu dhiisuu utuu hin ta'in isa irraanfachuu utuu hin ta'in baay'ee of ijaaruu irratti warra ijaarame sana immoo walitti fiduu fi tokkoomsuu irratti rakkinatu jira. Amma diaasporaa kana keessatti yoo ilaalteette sabni Oromoo bifa meeqaan ijaaramee jira. Karaa poolitikaas durumaan akka argaa turre bifa meeqaan ijaarameetu ture. Baay'een isaanii amma biyya dhaqanii achitti qabsoo qabaa jiru. Garuu hawaasnii fi sabni Oromoo karaa amantiis ta'uu, karaa profeeshiniis ta'uu, karaa hawaasaas ta'uu ijaaramaanuma jira. Garuu warri ijaaraman kun walitti dhufanii gurmuu tokko godhatanii sagalee isaaniif hojii isaanii ijaarsa isaanii walitti fidanii wal cimsuuf wal tumsuu irratti dadhabina guddaatu ture. Ammallee jira. Garuu akka nuti abdannu suni yoo of kolleenne kun hundaa dadhabinni kun darbeedhee gara tokkummaaf gara wal cimsuutti adeemne dheetanan abdadda. Ijaarsa dhibeetu hin ta'in warri ijaaramee jiru kuni qindaa'ee wal duukaa ejjechaa hin jiru ammaaf. Inni I think hafuutu irra jira. Yoo isa goonee argamne I think gargaarsi nuyi barbaannu sagaleen saba keenyaan nu dhageessisuu barbaannu hinuma uumamaa hojiirra oola dheetanan abdadda. So I'm hopeful. Rakkina isa jiru. Baay'ee galatooma Dr. Gulumaa. Mee sa'aatiin nu jalaa sokeera Profeesar Asaffaa daqiiqaa lamatu kenna kanatti dabalanii wanta Dr. Gulumaa kaasan keessaa kan inni hubadhe tokko ijaarsi namni wal ijaaree akka jiru kan inni argu. Garuu immoo walitti dhufee hojjechuu irratti iddoo hundumaatti waa ijaara. Garuu waa ijaarrachuu malee isaati waliijji waa ijaaruu irratti rakkina qaba Oromoon. Amma fakkeenyaaf bakka garaagaraatti namni tokko human rights tokko qopheessee human rights 3-4 ijaarama dhaqee kan biraan. Akka dura amma biyya keenyaati barnootaan utuu hin ta'in naggaadeen biyya keenya yeroo suuqii banatanii mana mismaaraa banannaa inni isa bukkeessu mismaaruma bana. Suuqii mismaaraa banachaa dhaqee. Waa biraa create godhee waan isa kanarraa adda ta'e uumee wal bira dhaabachuu irratti rakkina qaba. Oluma irratti abbabbaan kan mataa isaatii ijaarrachuu barbaada. Kun rakkina ta'ee argamaatu argan karaa kunis. Kanaaf maal jettu Profeesar daqiiqaa lamatu isin kenna dhugaa dhiifama guddaa hojjetu. In fact achirratti yaadan isii qabu gaaf tokko waa'ee majaarmaa irratti Oromoon jaarmoo dide maal jedhu utuu nu mari'achiifte gaariidha. Yeroo dhiyootti waa kennuu hin barbaadu. Garuu waan ani dabaluu barbaadu waan Dr. Gulumaan jedhetti I think ijaarsa eeguun nurra hin jiru. Immediately amma warri iddoorra jiranii warra akka Dr. Gulumaa fa'aa dafanii emergency situationidhaaf actionii fudhachuu qabu hin jedhan. Actionii fudhatanii komitee adda addaa dhaabanii horiin guuramee uummata kana ga'uu qaba. Amma jaarmaan ijaaramutti ijoolleen sun maal taati? Amma jaarmaan of ijaarutti. Amma jaarmaan deebisee of ijaarutti warri rakkachaa jiran beela'anii ollaatti dhumaa jiran maal ta'u? Inni uumameetti. Kanaaf dirmannaa gochuudhaaf warri iddoo adda addaa qabatan warri community guddaa irratti community North America irratti chairman ta'an community adda addaas warri geggeessan immediate committee dhaabbatanii horii guuranii uummata kanaaf erguu qabnaa jedheen yaada kennan.
gargaaruun nurra jira. We can't wait. There is urgent need. Urgent situation jira, nama bu'aa jira, dhumaa jira. Ijoollee kanaaf uummata manaaf buqqaaniif ijoollee nyaata dhabdee biyya alaa keessatti rakkachaa jirtu hollaatti biyya keessatti illee rifuujii taatee rakkachaa jirtu gargaaruudhaaf hooggantoonni hundi isaanii hojii emergency waan ariifachiisaa fudhatanii dirmachuu fi qabuun jedha uummata kanaaf. Utuu hin turin utuu torban tokko torban sadii torban afur hin turin jaarmaa amma deebinee of ijaarra jennutti eeguun nurra hin jiru. Amma kaasee actionii fudhatamuu qabaan jedha yaadi fokan. Baay'ee galatoomaa kana lamaanuu ol duukaa deemsuu waan danda'amu fakkaata. Emergensiidhaan. Gara fuulduraatiifis immoo jabeessanii deemsisuun hin danda'ama. Yaada Dr. Gulumaa yaada qabdu fakkaata. Minitsi tokko fe'oonaa laattee I think wanti Prof. Asaffaan jedhe sirriidha. Dhuguma rakkinni suni amma yeroo isa silaatu miti baay'ee namni miidhamaa waan jiruu fi warri rakkina kana keessa jiran immoo yeroo hin eegan yeroo eeguun sun rakkisaadha. Dadhabbii isa qabnu fooyyeffachaa isarratti utuu ejjennu garuu emergency wanta ta'e irratti immoo ejjechuutu nurra jira. Dhuguma dubbachuudhaaf wanti baay'eenis immoo hojjetamaa jira. Bakkee ba'ee namni badaa hin argin malee hojjetamaa jira. Nuti karaa hawaasaadhaa marii tokko qabnu irratti hawaasoliin Oromoo as kaaba Ameerikaa jiranii iddoo jiranitti hawaasa isaanii sassaabanii walitti qabanii waa'ee rakkina kana irratti mari'achuudhaan gargaarsa asattamaa akkamitti akka godhan akka irratti mari'atan gargaarsas immoo akka walitti qindeessan yaada akkasii walii hirreerraa warri kana dhagaanii hojii kana hojjechaa jiranis jiru. Warri nageenyes immoo kanan carraa kana fudhadhee akka isaan dhagaan hojii kanarra isaan akka hojjetaniin ittiin gaafadha. Gargaarsa duwwaallee utuu hin ta'in immoo karaa adda addaa sagalee isaanii dhageessisuu, sagalee saba isaaniis immoo dhageessisuu, gaaffiillee gaafachuu karaa mootummaa naannaa isaanii jiran warra reprezentaatiivii isaanii ta'an karaa isaaniillee adeemanii mootummaan biyya isaan keessa jiraatanii kun rakkina biyya Ethiopia keessa jiru saba akka Oromoo saba guddaa irratti rakkina ga'aa jiru sana hubateedhe biyya Ethiopia sana wajjin waan inni hojjetu irratti kana ilaalcha keessa galchee akka furmaata argachiisuu danda'utti akka isaan hojjetanii gaaffii guddaan godhameefii jira. Ammallee warri nageenya kana fudhatanii akka irratti hojjetanii hiriira nagaallee akka isaan qindeessanii nuti karaa hawaasaa yeroo dhiyoo keessatti maybe komiitii wanta gargaarsa kana qindeessullee ijaarree warri sun akka isaan irratti hojjetan gochuutti jirra. Karaa hiriira nagaas akkasuma qophiin adda addaa godhamaatillee jira. Isas akka isaan fiixaan baasanitti gaafanna warri already irratti hojjechaa jiran jiru. Dhaaboliin warri nuyi jenne sunis immoo ijaarsa adda addaa kan qabaatan kan civikii fi professionalii ta'anis yeroo kanaan dura darbe caalaa walitti dhufanii rakkina qaban dadhabina jirus hubatanii walitti dhufanii wal duukaa jechuudhaaf yaada walii hiraa jiru. Isaanis immoo yeroo dhiyoo keessatti I think hojiitti seenanii jiru. Wanti isaan hojjechaa jiranis immoo gaariitti gadi ba'ee bu'aa guddaa buusuu danda'adha. Itanan abdadhaa garuu rakkinni amma argamaa jiru suni wanta yeroo nama laatu miti. Sabni keenyas wanti warri nu dhaggeeffatanis kanarratti hubannoo gaarii godhatanii akka hojiirra oolchaniitiin hin gaafadha. Warri hojjechaa jiranis immoo akka hojii isaanii cimsanii itti fufanii karaa kanaa yaada koo dabarsuu barbaada. Ergaa koo dabarsuu barbaada. Galatoo. Tolega. Profeesar Asaffaa Jaallataa, Dr. Gulumaa Gammadaa hedduun isin galateeffadha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaanii. Egaa hordoftoota keenya marii keenya irraa akkasiin hubannoo tokko argattan abdii guddaa qabna. Yeroo biraa amma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon turaan isiniin jedha. Ani Salaamannaa Warraati. Kun Qophii Gombisaa Ogeeyyii. Nagaan.